Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolega hordoftootaa fi daawwattoonni koo martinuu nagaa fayyaa jirtu jecha. Har'aan tanaas kan hin qabadde isiniif dhiyaadhee barnoota herregaa kutaa 8ffaa gilgaala 3.4 isiniif qabadhee dhiyaadhe. Akka waliigalaatti egaa gilgaalli boqonnaa 3 jalaa gilgaalli 3.4 kun gaaffiiwwan naannoo gaaffii 13 kan qabatee jirudha. Mee tokko tokkoon gaaffilee kana isiniif dalaguu haa yaalu. Egaa gaaffii tokkoffaan akkana jaa. Obbo Caalaan maallaqa qarshii 25,000 baankii tokkotti reetii dhala baaqee 700tiin kuufatan waggaa 5 booda Obbo Caalaan baankii irraa dhala qarshii meeqa argatu jedha. Egaa mee akkamitti haa shalaynu dhala jechuun aayidhaan bakka bu'a. Aay interest jechuudha. Aayin kun wal qixa ni taha. PRT dha. PRT kun foormulaa dhala ittiin shalaynu jechuudha. Egaa as keessatti maaltu nuuf kenname yoo jenne piin nuuf kenname jechuudha. Piin nuuf kennamee jira. Piin keenya meeqaan nuuf kenname yoo jennu 25 jechuudha. Piin wal qixa ni ta'a. 25 nuuf kennamee jira. Akkasuma irri yookiin reetiin dhalaa 700 nuuf kennamee jira. Tiin ammoo yeroon turtii meeqaan nuuf kennamee jira yoo jenne waggaa 5 nuuf kennamee jira. Waggaa 5 nuuf kennamee jira. Akka jirutti isuma kana bakka buusuu jechuudha. Karaa gabaabaan yeroo bakka buufnu mee bakka buusee isiniif haa dalagu. Tole egaa interest is equals to jenneeti 25 baay'isuu 7 reetii baay'isuu 5 jennaa jechuudha. Baay'isuu 5 gaafa jennu tole egaa 25 baay'isuu 7 jala 100 jechuudha. 100% jechuun baay'isuu 5 gaafa jennu asii 0 lameen kun 0 lameen asii tana ni balleessiti. Kana booddee kan nu hafu 250 baay'isuu 5ti. Tole egaa 250 baay'isuu 5tis meeqa nuuf kenna? 8,750 nuuf kenna jechuun hogguu waliif baay'ifnu. Kana jechuun maali? Aayii keenya yookiin intarestii nuti barbaannu sanii jechuudha. Kana jechuun waggaa 5 booda Obbo Caalaan dhala baankii irraa argatan dhaltii inni argatu jechuudha. Waggaa 5 booddee 8,750 argataa jechuudha. Waggaa 5 booddee. Inni itti aanu gaaffii lammaffaatti yoo ceenu konkolaataan tokko giddugaleessaan sa'aatii takkatti fageenya kiiloomeetira 110 deemti yoo ta'e sa'aatii meeqatti fageenya 550 kiiloomeetira deemuu dandeessi jaa. Kana jechuun sa'aatiin jalqabaa as keessatti sa'aatiin jalqabaatii fi sa'aatiin takkaffaan nuuf kennamee jira. Sa'aatii takkaffaa yoo jenne sa'a takkaffaa san keessatti sa'a takka keessatti maal adeeme fageenya yookiin S yoo jenne 100 kiiloomeetira adeeme. Yeroon lammaffaa kun nuuf hin kennamne T2 yoo jenne taayimituu jechuudha. Taayimituun nuuf hin kennamne barbaadamaadha. Garuu immoo S2 nuuf kennamee jira. S2 meeqaa? 550 kiiloomeetira jechuudha. 550 kiiloomeetira. Egaa asirraa kaanee yoonii fi yoo laallu
takka sa'aatii jala sa'aatii takkaffaa jechuudha. Sa'aatii takka jala sa'aatii lammaffaa walqixa ni taha 110 jala 550 yoo jenne jara kana gaa qaxxaamura yoo waliin baay'ifne akkanatti yoo waliin baay'ifne jechuudha. Asitti 110 tii lammaffaan walqixa ni taha. Asii qaxxaamura yoo baay'ifne kun 550 taha. Tii lammaffaa kan barbaadu deemu san argachuudhaaf jala 110 jenna. Akkasumas isinis jala 110 jenna. Kun asii lameen wal balleessaa. Kan nuti barbaadu deemnu tii lammaffaan keenya san 550 gaafa 110 firru 0 baddii 55 gaafa 11 firru 5 tahaa jechuudha. Kanaaf yeroon lammaffaa san maali? 5 jechuudha. Yeroo yookiin sa'aatii 5tu barbaachisa. Maaliifi 550 kiiloomeetira fiiguudhaaf 550 kiiloomeetira fiiguudhaaf sa'aatii 5tu barbaachisaa jechuudha. Inni itti aanu gara gaaffii sadaffaatti yoo ceenu egaa gaaffii sadaffaanis akkana ja'a. Gaaffii sadaffaan teempireecharri magaalaa tokkoo 30 digirii seelsheesii yoo ta'e Fahrenheititti meeqa ta'a jedha. Fahrenheititti meeqa ta'a jedha. Kanaas foormulaa Fahrenheitii fi seelsheesii gidduu jiru yaadachuu qabna jechuudha. Kanaas foormulaan Fahrenheitiin digiriin walqixa ni taha. Bantuu jennee digirii seelsheesii baay'isuu 9 jala 5 ida'uu 9 jala 5 ida'uu cuftuu goonee asitti ida'uu jennee 32 jennaa jechuudha. 32 asitti 32 jennaa jechuudha. Egaa asitti kan nuuf kennamee jiru garuu maali? Digirii seelsheesii nuuf kennamee jira. Gara Fahrenheititti jijjiiruudha kan nu gaafatamne. Mee akkamitti gara Fahrenheititti jijjiirra kan jedhuuf bakka digirii seelsheesii kanatti 30 digirii seelsheesii nuuf kennamee jira. Baay'isuu 9 jala 5 jennaa. 9 jala 5 ida'uu 32. Kana jechuun foormulaan jalqabaa Fahrenheitiin walqixa ni ta'a digirii seelsheesii baay'isuu 9 jala 5 ida'uu 32ti. Foormulaa jalqabaa kun foormuluma lafa kaa'amee jiru kan digirii Fahrenheitii ittiin barbaannu. Kanaaf gaama 30 tuni bakka digirii seelsheesii isa kanaatti buufannee jechuudha. 30 baay'isuu 9 jala 5 gaafa jennu asumatti 35 yoo hirru 6 ta'a. 6 baay'isuu 9 yoo jennu 54 taha. 54 ida'uu 32 yoo jenne Fahrenheitiin keenya walqixa meeqaa? 86 ta'a jechuudha. 86 ta'a. Kana jechuun gaa teempireecharri tokko digirii seelsheesiidhaan 30 yoo ta'e digirii seelsheesitti 30 yoo ta'e digirii Fahrenheititti 86 ta'a jechuudha. Inni itti aanu gaaffii afuraffaadha. Gaaffii afuraffaa rog-sadeen ikwaalateraaliin dheerinni rogoota sadanuu walqixa. Rog-sadee ikwaalateraali naannawa rog-sadee ikwaalateraali yoo baay'ate yoo waliin baay'ate jechuudha. Naannawaan rog-sadee ikwaalateraali kun yoo waliin baay'ate meeqa ta'a? 57 seentimeetira yoo ta'e dheerinni roga rog-sadee kanaa meeqa ta'a ja'a. Kana jechuun gaamma rog-sadee ikwaalateraali beekuu qabna. Rog-sadee ikwaalateraali jechuun rog-sadee roonni isaa sadeenuu walqixxee ta'e jechuudha. Ikwaalateraaliin kana jechuun asiin kun A yoo ta'e kunis A ta'a, kunilleen A ta'a jechuudha. Rog-sadee ikwaalateraali irratti. Amma gaa rog-sadee ikwaalateraali naannawaa isaa argachuudhaaf A kana sadeenuu walitti yoo idaane 3A ta'a jechuudha. 3
A arganna. A sadeenuu yoo walitti idaane 3A arganna. Garuu 3Aan kuni irra xiqqaa maali jennaa 57 jenna. 3A jechuun 57 jenna. Mee gama lameenuu 3Aadhaaf haa hirru. 3Aadhaaf yoo hirre Aan keenya yookiin rog-sadeen tokko rogni isaa kan nu gaafatamnes dheerinni roga rog-sadee kanaa meeqa waan jeef 57 gaafa 3 hirru kan nuti argannu 19 arkannaa jechuudha. 19 seentimeetira arkanna. 19 seentimeetira arkannaa jechuudha. Egaa amma asirraa wanti barru dheerinni roga rog-sadee kanaa roon isaa hundinuu wal qixa waan ta'eef kunis 19 kunis 19 kunillee 19 hundi isaatu 19 ta'a jechuudha. Dheerinni rogoota rog-sadee kanaa 19 ta'a yoo walitti idaane. Egaa amma dheerinni rog-sadee kana hundaatu yoo walitti idaane meeqa argannaa? 57 argannaa jechuudha. 57 arganna naannawaa rog-sadee kanaa hundaa'u yoo walitti idaane. Bakka yoo baay'ate bakka jedhu kanatti yoo guddate 57 dhaqaa jechuudha. Ida'amni isaa yoo guddate 57 dhaqa malee isaa gad ta'uu malaa jechuu barbaadeeti yoo baay'ate jechuun. Kanaaf irra xiqqaa wanti fayyadamneefis kanaaf jechuudha. Gara gaaffii shanaffaatti yoo ceenu naannawni iskeerii tokko 84 seentimeetiriidha. Gadi miti 84 seentimeetiraa gadi miti. 84 seentimeetiraa gadi miti yeroo jedhu 84 seentimeetira kanarra ni caala jechuudha. Dheerinni roga iskeerii kanaa meeqa ta'uu ja'a. Kanaas iskeerii jechuun akkuma beekamu roonni isaa hundinuu wal qixxee kan ta'edha. Asiin kanaan A yoo jenne kanaas A kunis A kunis A yoo ta'e roonni isaa hundinuu wal qixxeedha jechuudha. Kana jechuun gaamma naannawaa isaa jechuunis 4A taha. 4Aan kun garuu irra guddaa yookiin wal qixa irraa gadi miti waan jeef irra guddaa yookiin wal qixa 84 seentimeetiraa ta'uu qaba jechuudha. Amma gama lamaanuu 4 hogguu irru gama lamaanuu 4 hogguu irru Aan keenya meeqa ta'uu qaba? Aan irra guddaa yookiin wal qixa 20 takkaa ta'uu qaba jechuudha. Kana jechuun dheerinni roga iskeerii kanaa yoo xiqqaate 20 takka ta'uu qaba jechuudha. Yoo xiqqaate irraa gadi miti waan jiru santu 84 seentimeetiraa gadi miti waan jirutu irra guddaa yookiin wal qixa akka goonu taasisa jechuudha. Aan yookiin dheerinni roga iskeerii kanaa 20 takkarra ni caala malee 20 takkaa gadi hin ta'u jechuudha. Kanaaf 20 takkaa wajjin wal qixa yookiin 20 takkarra guddaadha jechuudha. Roonni tokkichi kan iskeerii. Inni itti aanu gara gaaffii jahaffaatti yoo dhufnu gaaffiin jahaffaan akkas jetti. Liiftiin tokko walumaa galatti hanga 540 kiiloomeetira hin caalle qabaachuu danda'a jedha. Yoo ta'ee fi hangi namoota giddugaleessaan 65 kiloogiraama yoo ta'e liiftiin kun namoota meeqa baachuu danda'a jedha. Liiftiin kun namoota meeqa baachuu danda'a jedha. Kanas maal goona? Namni tokkoon kan inni ulfaachuu danda'u 65 yoo ta'e 65 baay'ina namootaa hin beeknu immoo kan nuti gaafatamnes baay'ina namoota inni baachuu danda'uti. Kanaaf garuu irra xiqqaa yookiin wal qixa meeqaati? 65 baay'isuu xa'aan kun baay'ina namootaa saniiti. 65 baay'isuu 65 kun immoo ulfaatina nama tokkooti. Ulfaatina nama tokkoo namoota xaadhaan yoo baay'ifne irra xiqqaa yookiin wal qixa 540 ta'uu qaba jechuudha. 540 kiloogiraama ta'uu qaba. Amma gaa asirratti gama lachuutu 65 gama lachuutu 65 yeroo hirrutti 65 ni badaa. Egaa xa'aan keenya wal qixa ni taha 8.3 akkana nu dhufa jechuudha. 8.3 irra xiqqaa yookiin wal qixa 8.3ti. Kana jechuun gaama baay'inni namoota
tuqaadhaan hin ibsamu. Tuqaadhaan hin ibsamu waan ta'eef irra xiqqaa waan ta'eef amma xaan gatii xaa kan ta'uu danda'us irra xiqqaa yookiin walqixa 8.3ti. 8.3 kana irra xiqqaa kan ta'e 8 waan ta'eef amma xaan keenya maal ta'uu qaba? Irra xiqqaa yookiin walqixa 8 yoo jennes ni dandeenya jechuudha. Kanaaf asirratti baay'inni namootaa san nama meeqa ta'uu qaba? Nama 8 gad ta'uu qaba malee nama 8 ol ta'uu hin qabu. Nama 8 ol yoo ta'e maali? Ulfaatinni isaanii 540 irra ni caala. 540 irra yoo caale liiftiin san garuu ba'achuu hin danda'u. Kanaafuu xaan irra xiqqaa yookiin walqixa 8 ta'a jechuudha. Inni itti aanu gara gaafii torbaffaatti yoo dhufnu gaafiin torbaffaanis kanaa wajjin kanuma wal fakkaatu. Gaafiin torbaffaanis maal ja'a? Liiftiin tokko walumaa galatti hanga 680 kiloogiraama hin caalle qabachuu danda'a. Yoo ta'e hangi namoota giddugaleessaan 70 kiloogiraama yoo ta'e 70 kiloogiraama yoo ta'e akkasumas namoonni meeshaa 75 kiloogiraama yoo harkaa qabaatan liiftiin kun namoota meeqa meeshaa kanaa waliin fe'uu danda'a ja'a. Namoota meeqa meeshaa kanaa waliin fe'uu danda'a ja'a. Baay'ina namootaa hin beeknu. Asirratti wanti nuti beekuu qabnu baay'ina namootaa hin beeknu. Garuu namni tokko giddugaleessaan 70 ulfaatinni isaa jechuudha 70 kiloogiraama. 70 kiloogiraama kan nama tokkoo sanitti kan nama tokkoo sana hin beeknu waan ta'eef 70 kiloogiraama yoo jenne 70 kiloogiraama yoo jenne 70 kiloogiraama xaadha. Ida'uu meeshaan ammoo 75. Isaan kun hundinuu maal ta'uu qabanii? Irra xiqqaa yookiin walqixa 680 kiloogiraama irra xiqqaa ta'uu qaban. Maaliif liiftichi 680 kanaa ol hin baatu. 680 kiloogiraama kanaa ol hin baatu waan ta'eef namootaas dabalatee namoota tokkoon isaanii giddugaleessaan 70 kiloogiraama ulfaatu kanaa fi meeshaas walirra dabalatee 680 caaluu hin qabu. Kanaaf amma asitti maal goona? 70 xaa ida'uu 75 kan meeshaadha. Irra xiqqaa yookiin walqixa 680 kiloogiraama waliigalaa sanii jechuudha. Egaa kana jennee booddee asitti 70 xaan 70 xaa jennee asitti 75 kana asirraa 75 yoo hirrifne dhibba irra xiqqaa yookiin walqixa jennee 680 irraa illee 75 hir'isuu qabna jechuudha. 75 hir'isuu qabna. Maaliif asitti 75 kan nuti itti da'aa turre 75 hir'isuu 75tiin 75tiin waan wal balleesseef asitti illee 680 irraa 75 hir'isuu qabna jechuudha. Yeroo hirrifnutti maaltu nuuf hafa? Asitti 70 xaan irra xiqqaa yookiin walqixa 680 irraa gaafa 75 hirrifnu 605tu nuuf hafa. Amma maal goona? Asitti gama lachuu jala 70 jennaa. Asitti illee jala 70 jennaa. Xaan keenya irra xiqqaa yookiin walqixa gaafa 605 70maaf gaafa hirru 8 tuqaa 6 harkannaa jechuudha. 8 tuqaa 6 4 akkas arganna. Kana jechuun gaamma xaan irra xiqqaa 8 tuqaa 6ti. 8 tuqaa 6 gaafa jennu ammas keessatti baay'inni namootaa kun namoota 8 kana caaluu hin qabu jechuudha. Baay'inni namoota liiftiin kun meeshaa isaaniitii wajjiin baatu namoota 8 jechuudha. Maaliif irra xiqqaa
dhibba irra xiqqaa 8.64 gaafa jiru irra xiqqaa 8 irra xiqqaa yookiin walqixa 8.6 gaafa jiru 8 fudhannaa jechuudha. Maaliif tuqaadhaan hin kaa'amu haa namni waan ta'eef. Kana jechuun 8 kana jechuun karaa biraatiin 70 kiloogiraama namoonni ulfaatan san baay'isuu 8 irratti meeshaa isaanii 75 yoo idaane irra xiqqaa 680 ta'uu qaba jechuudha. Irra xiqqaa 680 ta'uu qaba. Maaliif 680 ol liiftichi baachuu hin danda'u waan ta'eef. Inni itti aanu gara gaaffii 8ffaatti yoo ceenu gaaffiin 8ffaanis akkana jedha. Waltajjiin galma mana barumsaa tokko irra barattoonni hedduminaan koranii waltajjichi caphee jira. Waltajjiin kun kan baachuu danda'u hanga 540 kiloogiraama yoo ta'ee fi hangi barattoota giddugaleessaan 58 kiloogiraama yoo ta'e barattoota meeqaatu waltajjii kana irra bahuu qabaa jedha. Egaa asirraayis ammaan tana wanti nuti beekuu qabnu yoo baay'ate barattoota meeqaatu irra bahuu qabaa kan jedhuufi waltajjichi immoo kan inni ba'achuu qabu silaa akka inni hin cabneef 540 kanaa gad ta'uu qaba baay'inni namoota irra bahuu qabanii jechuudha. Haa ta'u ammoo giddugaleessaan baay'inni ulfaatinni barataa tokkoo 58 kiloogiraama. Garuu baay'inni barattoota sanii hin beekne waan ta'eef xaa jennaa. Irra xiqqaa xaadhaan yoo baay'ifne irra xiqqaa 5,000 fi meeqaati 40 ta'uu qaba. 5,000 fi 40 ta'uu qaba. Amma gama lachuu meeqaaf irraa 58 irraa asittillee 58 irraa jechuudha. Yeroo kanatti xaan keenya namoonni baay'inni san irra xiqqaa 5,040 gaafa 58 hir'uu 86 arganna. Xaan irra xiqqaa yookiin walqixa 86 ta'uu qaba jechuudha. Kana jechuun namoonni silaa achirra bahuu qaban kun namoota 86 gad ta'uu qaba yookiin 86 yookiin 86 gad ta'uu qaba. Maaliif yoo jenne namni tokko ulfaatinni isaa 58. Ulfaatinni nama tokko kiloogiraama 58 san baay'isuu 86 irra xiqqaa yookiin walqixa 5,040 waan ta'eef ulfaatinni nama tokko 58 kiloogiraama yoo ta'e namoonni 86 yoo ittiin baay'ate kiloogiraamni nuti argannu 5,040 kiloogiraama argannaa jechuudha. Kanaaf kiloogiraama 5,040 kanarra xiqqaa ta'uu qaba jechuudha. Baay'inni namoota silaa achi walga'ii irratti bahanii galma walga'ii sanirraa bakka gubbaa sanirratti bahanii akka inni hin cabneef jechuudha. Inni itti aanu gara gaaffii 9ffaatti haa dhufnu. Gaaffii 9ffaan akkana jedha. Gammachuu fi guddattuun sirna cidha isaanii kabachuuf hoteela sirni kun itti gaggeeffamu waliin mari'atan akkaataa waliigaltee isaaniitiin keessummoota hamma namoota 100 ta'aniif qarshii 29,800 fi keessummoota kana ala jiraniif nama tokkoon qarshii 320 akka shallagamudha waliigalan. Walumaagalatti gammachuu fi guddattuun sirna kanaaf baajata 35,000 yoo ramadan keessummoota meeqaatu sirna kana irratti hirmaachuu danda'a jee keessummoota meeqaatu hirmaachuu danda'a jee. Kana jechuun gaamma asirraa gareedhaan wanti isaan gareedhaan namoota kanaaf warra gareedhaan namoota 100 jechuudha. Namoota 100 wanti isaan qopheessan qarshii 29,900 fi 800 jechuudha.
29,800. Dhuunfaadhaan garuu nama tokkoof qarshii 300 fi nama takkaaf qarshii 320. Baay'inni isaanii kan waliigalatti isaan qopheessan garuu qarshii 35,000 qopheessanii jechuudha. 35,000 qopheessan. Egaa asirratti amma baay'atni namoota gareedhaan keessummeeffamanii ida'uu namoota dhuunfaadhaan keessummeeffamanii kun irra xiqqaa baay'ata isaanii waliigala qopheeffatanii ta'uu qaba jechuudha. Irra xiqqaa baay'ata isaan waliigala qopheeffatanii. Kana jechuun baay'ata isaan namoota gareedhaan bakka takkatti qopheessan kanaan qopheessan 29,800 yoo jenne 29,800 kana ida'uu namoota dhuunfaan dhufaniif ammoo 320 baay'ina namoota kanaa hin beeknu waan ta'eef xaa jenna 320 xaa. Isaan kun garuu irra xiqqaa 35,000 ta'uu qabaa jechuudha. Baay'inni namoota dhuunfaadhaaf 29,800 bahee fi namoota hin beekamne namoota gareedhaa 29,800 qophaa'ee fi namoota dhuunfaadhaa kan hin beekamin 300 nama tokkoof kan qophaa'e kun waliigalatti irra xiqqaa 35,000 ta'uu qabaa jechuudha. Egaa kana jechuun amma maal goonaa asumatti 29,800 irraa 800 kana irraa 29,800 irrifna. 29,800 irrifna. Akkasuma 35,000 irraa illee 29,800 irrifna jechuudha. Yeroo kanatti asii kun wal balleessaa bakka kanatti kan nu hafu 320 ta'an irra xiqqaa yookiin wal qixa 35,000 irraa gaafa 29,800 gaafa irraa irrifnu kan nu hafu 5,200 nuuf hafa. 5,200 nuuf hafa. Amma kana xaa kophatti hambisuudhaaf jala 320 jenna. Asitti illee jala 320 jenna. Kun wal balleessaa. Kana booddee xaan keenya kophatti nuuf hafa. Jijjiiramaan nuti barbaannu irra xiqqaa amma gaa 5,200 gaafa 320 gaafa hirru 16 ta'a jechuudha. 16 kun maali? Irra xiqqaa yookiin walqixa 16ti jechuudha. Kanaafuu jechuudha cidha isaanii kanarratti imma namoonni hirmaatan jechuudha. Keessumoonni hirmaatan namoota 16 jechuudha. Namoota 16tu hirmaata. Namoota akkamitti? Kan dhuunfaadhaan hirmaatan. Kan tokko tokkoon warra gareetiin alatti kan dhuunfaadhaan hirmaatan namoota meeqaa? Namoota 16 jechuudha. Gaafiin gaafatames kanuma walumaa galatti gammachuu fi guddataan sirna kanaaf qarshii 35,000 yoo ramadan keessummoota meeqaatu sirna kana irratti hirmaachuu danda'a jee keessummoota 16tu hirmaachuu danda'a jechuudha. Keessummoota 16tu hirmaachuu danda'a. 16 yookiin 16 gad kan ta'etu hirmaachuu danda'a. Tole egaa inni itti aanu gaafii 4ffaadha. Barataan olaaniin qarshii 3,450 reetii dhala baaqee dhibbantaa 7tiin waggoota 5f baankii kaa'ate waggoota 5 booda olaaniin qarshii meeqa qabaata ja'a. Waggoota 5 booda olaaniin qarshii meeqa qabaata ja'a. Ammas keessatti maaltu nuuf kenname yoo jenne piin nuuf kennamee jira. Piin walqixa meeqaatu nuuf kenname? 3,450 nuuf kenname. Akkasuma reetiin illee meeqaan nuuf kenname? Dhibbantaa 7tu nuuf kenname. Kan nuti barbaannu garuu kuufama jechuudha. Kuufama waggaa 5 booda inni argatutu kan nuti barbaaduu qabnu jechuudha. Yeroon immoo kan kenname tiin waggaa 5 waan ta'eef kan nuti barbaannu gaama kuufama barbaanna. Kuufamichaas akkamiin barbaanna yoo jenne foormulaa kuufama ittiin barbaannu
kuufamni walqixa ni taha haadhoo yookiin p jechuudha. Haadhoo yookiin p ida'uu dhalaati jechuudha. Haadhoo yookiin p ida'uu dhalaati. Amma gaa asirraa haadhoon foormulaan haadhoon ittiin shalagamu foormulaa dhalti ittiin haadhoon kennamaadha. Haadhoon kennamee jira waan ta'eef foormulaa dhalti ittiin shalagamtu yookiin aayin ittiin shalagamtu gaafii tokkoffaa irratti isin agarsiisan ture. Interest is equals to PRT kan jedhudha jeen ture. PRT kana ida'uu garuu maaliiti? PT jechuudha. Asirratti keen walqixa ni taha. P ida'uu PRT ti. Garuu as keessatti ammaan tana P ida'uu PRT hogguu jedhu keen walqixa ni taha jennaan. Keen walqixa ni taha. P takka irraa alatti yoo as baafne takka ida'uu PRT bakka jiru sanittis RT jennaa jechuudha. RT jennaa. Amma gaa P'n keenya meeqaan nuu kenname bakka P'ttis ni qabnaa jechuudha. Bakka P'tti meeqa qabnaa yoo jenne foormulaa keenya yoo bakka buufne keedha kan nuti barbaannu yookiin kuufama jeetiin ture. Bakka P'tti ammoo 3,450 jennee takka ida'uu bakka R'tti maal qabnaa yoo jenne R'n keenya 7/100 7/100 baay'isuu bakka T'tti yookiin yeroon turtiidha 5 jechuudha. Kana gaafa waliin baay'ifnu akkana ta'a jechuudha. Gaafa waliin baay'ifnu tole gaafa waliin baay'atu 3,450 ida'uu takka ida'uu 7/100 baay'isuu 5 jecha. Asitti 5 yoo hirre 5 takka ta'a 500 yoo hirre 25 ta'a. 25 ta'a asumatti salphifnee jechuudha. 25 ta'a. Akkasuma asitti 3,450 kan jiruu fi asii baay'isuudha takka ida'uu 7/20 maaliif 100 yoo 5 firre asumatti 5 yoo hirre takka ta'a 100 yoo 5 firrees 20 ta'a waan ta'eef egaa asumatti kana salphifnee yoo walitti idaanee yoo ittiin baay'ifne 4,657 ta'a jechuudha. Maaltu kuufamni turtii waggaa 5 booda 4,657 ta'a jechuudha. Inni itti aanu gara gaafii 11ffaatti haa adeemnu. Gaafii 11ffaanis akkana ja'a. Dheerinni hundee reektaangilii tokkoo 5 dheerina olee isaa caala. Naannawaan isaa 42 yoo ta'e dheerina hundee fi olee isaa barbaadi ja'a. Dheerina hundee fi olee isaatti barbaadi kan jedhu. Kana jechuun gaamma dheerina hundee fi olee barbaadi ja'a. 5 dheerina olee kan caalu maalimma hundeedha. Kana jechuun baan walqixa ni taha. Hundeen yookiin baan walqixa ni taha. Dheerina ida'uu 5 meetira. Dheerina ida'uu 5 meetiraati yoo ta'e naannawaan nuu kennamee jira. Naannawaan P'dhaan bakka bu'aa. P'n kunis 2 hundee ida'uu 2
dheerinaati. Lama hundee ida'uu lama dheerinaati. Maaliif danaan sun danaa reektaangiliidha waan ta'eef. Reektaangiliidha waan ta'eef. Kan nu kenname immoo 42 naannawaan 42 meetiraan nu kennamee jira waan ta'eef asitti gaamma lama baay'isuu bakka hundeetti hundeen maaliin caalaa? Hundee jechuun hojjaa dheerina ida'uu shaniiti jechuudha. Dheerina ida'uu shaniiti. Cuftuu goonee ida'uu kanarratti illee lama dheerinaa jennaa jechuudha. Lama dheerinaa jenna. Kana jechuun amma bakka baati buufne asii hundee ida'uu ida'uu shanii kana jechuudha. Dheerina ida'uu shaniititu bakka hundee kana bu'a waan ta'eefi jechuudha. Egaa asirratti 42 lafaa 42 walqixa bakka naannawaa bu'a waan ta'eef asirraa lama baay'isuu h jechuun lama h ta'a. Lama h ta'a. Lama baay'isuu shanii jechuun ammoo 10 ta'a. Asii lama h tagamanaa tanaas ni jirti. Akkuma jirtu tana lameen ammoo walitti idaanaa jechuudha. 42 walqixa ni ta'a. 4h dha. 4h ida'uu 10 jenna. Ida'uu 10 jenna. Amma egaa asitti yoo deebinu 42 walqixa ni ta'a. 4h ida'uu 10 yoo jenne 10 kun as dabarsinee yoo irraa hirrifne 32 ta'a. 32 walqixa 4h ti. Gama lachuu gaama 4 H'n keenya walqixa meeqa argannaa? 8 meetira ta'a jechuudha. H jechuun gaa maali? Dheerinaa jechuudha. Dheerinni kun 8 eega ta'e amma hundee barbaaduun nu rakkisu jechuudha. Hundee barbaaduun nu rakkisu. Maaliif hundee walqixa ni ta'a. H ida'uu shaniiti waan ta'eef. H keenya garuu meeqa arganne? 8 meetira waan arganneef 8 meetira ida'uu 5 meetira walqixa ni ta'a. Hundeen keenya 13 meetira ta'a jechuudha. 13 meetira ta'a. Garuu amma hundees 13 arganne akkasuma dheerinallee 8 arganne maal barbaadi jee gaafiin itti aantu maal barbaadi jee bal'ina reektaangilii barbaadi jee. Egaa bal'ina reektaangilii kanaas yeroo barbaannumma hundee fi dheerinaas arganne isaanuma lameen waliin baay'ifnaa jechuudha. Area of rectangle is equals to jenna. 13 kana baay'isuu 13 baay'isuu meeqaati? 8. 13 baay'isuu 8 meeqa ta'a? Bal'inni kun walqixa ni ta'a. 104 meetira iskeerii ta'a jechuudha bakka bal'ina gaafatamnetti. Gaafiin itti aanu bira yoo dhufne gaafiin itti aanu ammoo gaafii 12ffaadha. Baay'inni barattoota mana barumsaa sadarkaa lammaffaa tokko keessaa 4/5 barattoota kutaa 9ffaati. Baay'inni barattoota mana barumsaa kanaa 150 yoo ta'an baay'inni barattoota kutaa 9ffaa meeqa jedha. Kunis gaafii baay'ee qal'aalii fi baay'ee salphaa ta'edha. Baay'inni barattoota kan kutaa 9ffaa san hin beeknu xaadha haa jennu. Baay'ina barattoota kutaa 9ffaa san hin beeknu xaadha haa jennu. Garuu xaan kun eenyu wajjin walqixxeedha? 4 irra 5ti. 4 irra 5 eenyuti? 4 irra 5 baay'ina barattoota waliigalaa sammuu. 4 irra 5 1,050 jechuudha. 4 irra 5 1,050 jechuun 1,050 kana hiruu 4 baay'isuu 1,050 hiruu 5 jechuudha. Kana jechuun xaan keenya yookiin barattoonni kutaa 9ffaa maal ta'a? 4 san baay'isuu 1,050 jala 5 jechuudha. Gaafa 5 firru xaan keenya walqixa 840 argannaa jechuudha. 840 kun barattoota kutaa 9ffaa qofaa jechuudha. Baay'inni barattoota kutaa 9ffaa qofaa. Gaafii isa dhumaa fi gaafii 13ffaa jechuudha. Caaltuun ji'aan biilii bishaaniif qarshii 24.8 fi tokko seentimeetir kiubiitiif qarshii takkaa fi saantima 24 kaffaltii jira. Kaffaltiin ji'a biilii bishaanii qarshii 60 akka hin caalle bishaan seentimeetir kuubii meeqatti fayyadamuu qabdi ja'a. Seentimeetir kuubii meeqatti fayyadamuu qabdi. Egaa asirraas amma akka
aatti yoo fudhanne yookiin akka a fi baatti yoo laallu tokkoffaa irratti qarshiin isiin kafaltu qarshii 24 tuqaa 24 tuqaa meeqaa tuqaa 8 jechuudha. 24 tuqaa 8 duwwaa. Akkasuma kaffaltiin seentimeetir kiubii tokkoof qarshii meeqa kafaltii? Qarshii takkaa fi saantima 2.4 kafaltii jechuudha. Mee baay'inni seentimeetir kiubii isiidha kan isiin kafaltu xaadha haa jennu. Garuu seentimeetir kiubii takkaaf qarshii meeqa kafaltii? Qarshii 24. Qarshii takkaa fi saantima 2.4 kafalti. Takka tuqaa 2.4 kafalti. Takka tuqaa 2 okay. Takka tuqaa 2.4 takka tuqaa 2.4 okay. Ifama takka tuqaa 2.4 baay'isuu xaa jennaa jechuudha. Baay'isuu xaa walqixa meeqaati? 24 tuqaa 8ti. 24 tuqaa 8ti yoo ta'e gama lachuutu gaama takka tuqaa 2.4f yoo hirre takka tuqaa 2.4f yoo hirre asii kun takka tuqaa 2.4 waliin badaa. Xaan kophatti hafaa xaan keenya meeqa tahaa gaafa hirru 20 tahaa jechuudha. 20 kun gaa maali? Seentimeetir kiubii isiin qarshii 24 yeroo kafaltuuti. Yeroo qarshii 24 kafaltu seentimeetir kiubii meeqa fayyadamti? Seentimeetir kiubii 20 fayyadamuu qabdi jechuudha. Seentimeetir kiubii 20 fayyadamuu qabdi yeroo qarshii 24 kafaltu. Maaliif seentimeetir kiubii takkaaf qarshii takka tuqaa 2.4 kafalti waan ta'eef seentimeetir kiubii takkaaf qarshii takka tuqaa 2.4 kafalti waan ta'eef seentimeetir kiubii 20f qarshii 20 fi 4.8 kafalti jechuudha. Qarshii 24.8 kafalti. Yoo ta'e egaa amma akka 20 hin caalleef jechuudha. Akka qarshiin sun qarshii 60 akka hin caalleef meeqa kafaluu qabdi kan jedhuuf yoo dhufnu asirratti maal godhuu qabna? Takka tuqaa 2.4 xaan irra xiqqaa akka hin caalleef kan jedhu irra xiqqaa yookiin walqixa ta'uu nu ibsa. Walqixa 60 qarshii 60 kan akka hin caalleef takka tuqaa 2.4 kana baay'isuu xaagooti. Amma gama lachuutu takka tuqaa 2.4f gaafa hir'isittis takka tuqaa 2.4f gaafa hir'u kun lameen wal balleessaa xaan keenya irra xiqqaa yookiin walqixa 48 ta'a jechuudha. Kanaaf gaama isiin jechuudha qarshiin isiin kafaltu qarshii 60 irra akka hin dabarreef kan isiin kafaluu qabdu kan isiin fayyadamuu qabdu seentimeetir kiubii 48 fi isaa gad ta'uu qabaa jechuudha. Seentimeetir kiubiidhaan seentimeetir kiubii 48 fi isaa gad ta'uu qaba kan isiin fayyadamtu jechuudha. Tole egaa hordoftootaa fi daawwattoonni yuutuubii chaanalii Barsiisaa Jamaal warreen maatii taatanii jirtan laayik sheer godhuun jajjabeessaa nu cinaa dhaabbadhaa jecha qaqqaalii ilmaan Oromoo warreen ammoo maatii hin ta'in saabskraayib gochuudhaan maatii akka taatanii maatii naaf ta'i jettanii isinilleen akka koomentii naaf keessan jecha koomentii keessan laalee anilleen akkaan saabskraayib godhee maatii isiniif ta'uuf jecha baay'ee galatoomaa baay'een isin jaaladha. Hanga barnoota itti aanuun walitti deebinutti nagaan naaf turaa nagaan jiraadhaa isiniin jaaladha.